Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiibii baga deebitanii gara chaanaalii kanaan nagaadhaan dhuftanii har'a barumsa afaan Ingiliffaa dubbisa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Dubbisni afaan Ingiliffaa maalinni durarraa akkuma beekamu dubbisoota hedduu barannee turre. Short vowel sound akkasumas long vowel sound kan jedhaman hedduu barannee jirra. Amma immoo sagaleewwan akka B, K fi W jedhaman kunniin dubbisa keessatti yeroo silent ta'an yookaan yeroo liqinfaman kan jedhu ilaalla jechuudha. Jechoonni akka B, K, W dubbisa irratti sagaleen isaanii yeroo baay'ee yeroo tokko ni liqinfama jechuudha. Kanaafuu jechoota akkasii tokko na laalla akkamitti dubbisna kan jedhu. B yoo liqinfamu akkasumas K yoo liqinfamu akkasumas W yoo liqinfamu akkamitti dubbisna kan jedhu yookaan jechoota akkasiisan akkamitti dubbisnaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Akkasumas ammoo barattoonni Zoomidhaan yookaan WhatsAppidhaan barachuu barbaadan direct jechuudha. Imoodhaanis ta'uu danda'a. Qarshii jiddu galeessaan barachuu ni dandeessanii. Guyyaatti sa'aatii tokkoof guyyoota 5 barachuu ni dandeessan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaatiin nagaafachuu dandeessan. Lakkoofsa bilbilaa lafan isiniif ka'a iskiriiniirra. Kanaafuu na waliin ta'uu keessan hin irraanfatinaa. Maalidhaa B, K fi W dubbisa irratti sagalee isaanii yoo liqinfaman jechuudha. Akkuma isinitti hime yeroo tokko ni liqinfamu. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti maal jedhaa? Tamb hin jennu jechuudha. Tamb hin jennu jechuudha. Tamb osoo hin taane tam jenna. Tam. You have to read like tam. Tam jenna jechuudha. Tam jechuun yaa maal jechuudha? Abbudduu, quba abbudduu ni beektanii miti? Quba abbudduu kana jechuudha. Inni biraa immoo wrong. W silentidha jechuudha yookaan ni liqinfamti jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Wrong jennee dubbisna jechuudha. Kan itti aanu immoo wrong jechuun yaa dogoggora jechuudha. Akkasumas ammoo rap kan itti aanu. Amma wrong hin jennu jechuudha. Kan lammaffaa kanarratti wrong jenna malee wrong hin jennu jechuudha. Isiniif galee miti? Wrong osoo hin taane wrong jenna. Dogoggora jechuudha. Itti aanu immoo rap osoo hin taane rap. W silentii taati jechuudha. W silentii taati yookaan ni liqinfamti. Kanaafuu rap jenna. Haguuguu jechuudha. Rap haguuguu jechuudha. Inni biraa immoo kan asirratti argitan ni jenna. Ni. Knii hin jennu jechuudha. Knii osoo hin taane ni. Argitanii miti? Ni jenna. Knii osoo hin taane ni jenna. Ni jechuun maalidhaa? Jilba jechuudha. Jilba qaama namaa keessaa jechuudha. Iddoo jilba jedhamu ni beektanii miti? Jilba ni jedha. Inni biraa immoo niil. Kniil osoo hin taane niil jenna jechuudha. Niil yoo jenne maal jechuu keenya? Jilbiiffachuu jechuudha. Niil jechuun jilbiiffachuu jechuudha. Niil yoo jenne jilbiiffachuu jechuudha. Inni biraa now jechuun beekuudha. Now jechuun beekuudha. Knaaw hin jennu amma. Kee tanallee biraa gatuu hin qabnu. Kee tana yoo biraa ganne immoo hiikaa biraa kenna. Now kan jedhuti sun adda yoo taate maal taate jechuudha? Amma kan jedhu taati. Kanaafuu now jechuun maalidhaa? Beekuu jechuudha. Now beekuu jechuudha. Kan tokkoffaarra jiru akkuma argitan tam ani hin jedhu na waliin jettu. Amma warri kun irra caalaa warra jalqabaaf jechuudha. Warra jalqabdoota afaaniitii fi tam tokkoffaa hin jedhu na waliin jettu. Tam, wrong, rap, ni, kneel, now. Okay, kan itti aanu ammoo fakkeenyota hedduutu jira asirratti. Asirratti ammoo kan tokkoffaa irratti barreeffame M fi B'n iddoo jijjiiranii jiranii. Kanaafuu sirreessaa jechuudha isin. BOMB ta'a. BOMB ta'a waan ta'eef boom. Amma boom jechuus ni dandeessan garuu amma yoo dubbistan akka saayilantii gochuu qabdan B kan boom
jettan jechuudha. Bomb. Boombii jechuudha. Inni biraa immoo climb. Climb. Climb osoo hin taane climb. Yaa'u sagaleen xiqqoo isaa ni tuqxan garuu hanga irra caalaa ni liqimsitu jechuudha. Xiqquma tuqxan. Climb. Climb. Climb jechuun maal jechuudha? Koruu yookaan bahuu jechuudha. Wanta tokko koruu yookaan bahuu jechuudha. Inni itti aanu immoo comb. 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 Comb jechuun maal jechuudha? Filaa yookaan filachuu. Filachuu yookaan filaa jechuudha. Comb yoo jenne filachuu yookaan filaa jechuudha. Inni itti aanu immoo cramp. Cramp. Cramps. Cramps yoo jenne maal jenne jechuudha? Asirratti amma saayilentii ta'a jechuudha. Akkuma argitan saayilentii ta'a jechuudha. Jechoota kanneen hunda birattu sirriitti amma bomb jennee boombii biratti hin dubbisnu. Climb jennee climb kan jedhu isaan biratti hin dubbisnu. Akkasumas comb jenna malee comb hin jennu jechuudha. Comb jennee dubbisna jechuudha. Inni biraa cramps. Cramps jenna. Inni itti aanu immoo limp. Limp kan jennee osoo hin taane kan dubbisnu maal jechuudha? Limb. Limb. Argitaniiti? Limb osoo hin taane limb. Amma yoo namoonni nu hubachuu danda'anii akkanatti yoo dubbisnu namoonni afaan Ingiliffaa dubbatan garuu hanga ta'e silent yoo goonee dubbisne baay'ee bareeda jechuudha. Limb. Limb yoo jenne amma bakka sirriitti afaan Ingiliffaa keenya nuuf bareeda jechuudha. Kanaafuu limb jennee dubbisna. Inni itti aanu immoo debt. Amma debt sana sirriitti hin dubbisnu jechuudha. Debt jenne jechuudha. Amma kanarratti debt kana sirriitti hin dubbisna jechuudha. Xiqqishuma yaa'u debt yoo jettan kana hamma ta'e yaa'u amma kan dhumaa kanarratti hamma ta'e waamuu dandeessanii. Isaan iyyuu amma yoo waaman fakkeenyaaf deet jedhanii tana waa yaaman iyyuu isinitti fakkaatan. Kanaafuu isinillee qalal gootaniitoo akkanatti waamuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo maal inni asirratti yoo argitan range kan jedhu jira. Range osoo hin taane range jennaa W silent taati. Inni biraa ammoo maal inni ring. Ring osoo hin taane ring. Inni biraa immoo answer. W'n amma answer osoo hin taane answer jenna. Kanaafuu W'n silent taati. Inni itti aanu immoo wrist. Ammallee W silent taati. Jam yoo jenne ammallee B silent taati. Nam yoo jenne asittillee ammallee B silent taati jechuudha. Jechoota kana amma laalaa jechuudha. Irra caalaa yeroo eessatti silent ta'a, eessatti silent hin taane kan jedhu practice yoo goone yeroo baay'ee practice yoo goone barannaa. Kanaafuu practice godhaa. Dubbisa hedduu dubbisuu keessan hin raaffatinaa jechuudha. Kanumaa warroonni Zoomii fi WhatsAppidhaan kafaltii giddugaleessaan barachuu barbaadan na dubbisuu dandeessu jechuudha. Practice godhaa. Direct dubbisoota maaliif akkana ta'e akka barannu jechuudha. Kanaafuu na dubbisuu dandeessu. Ammaaf bakkuma argitanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Bye.